Yooyaa akkam jirtu jaalatamtoonniif kabajamtoonni hordoftoota koo kan taatan Oroon Inspire bakki isin jirtanitti gammachuu quuftii jaalalli milkaa'inni nageenyi jaalalli tokkummaan isiniif haa baay'atu kanan jedhu ana obboleessa keessan Dinaaraadha jechuudha. Tole egaa guyyaas har'aa akkuma yoggaa kaanii barnoota bareedaa ta'ee fi barnoota baay'ee nu fayyadan isiniif qabadhee dhufeetan jira. Mata dureen barnoota keenya har'aa dammaqii taa'ii. Be inspired. Dammaqii taa'ii. Jireenya keenya keessatti dammaquun maal nu barbaachisa? Eessatti dammaquu qabna? Yoom dammaquu qabna? Jireenya keenyaaf yoom dammaquu qabna kan jedhudha jechuudha. Guyyaa har'aa kan inni wal faana ilaallu. Tole egaa jireenya keenya keessatti meeqan keenyatti dammaqeera? Meeqan keenyatti immoo dammaquuf jira? Meeqan keenyatti immoo rafaa jira ofirraa kan jedhudha jechuudha. Ani nuun har'a wal faana ilaallu. Tole egaa guyyaa har'aa mata dureen keenya maal jedha? Dammaqii taa'ii. Maal siniin jechuu barbaadeni ati yoo ofin hin kakaafne eenyumtillee taanaan gara kee galagalee hin ilaalu. Ati har'a ofin dammaqsitu taanaan bakkee ciisaa jirtu waan hojjetaa jirturraa waan yaadaa jirturraa ati of dammaqsitee yaada kee jijjiirtee ofin bartu taanaan eenyumtuu bakkeetti ciisaa jirtu sanarraa maal gochuu hin danda'u si kaasuu hin danda'u jechuudha tasuma. Ittaanee immoo kan siif jiruuf kan siif jiraatu sumaaf si qofaadha. Nama dhufee si kaasuun eegin kan siif jiru sumadha. Ati of dammaqsi. Amma ati of hin dammaqsinetti eenyumtuu dhufee bakkeetti ciisaa jirtu tanaas sin kaasu. Achuma ciistee Waaqayyo beekaa, Rabbiin beekaa, na kaasaa jettee hin eeggatiin. Yeroo baay'ee daakuu barbaanna garuu wayyaan keenya kan jiidhu hin barbaannu. Jijjiiramuu barbaanna hojjechuu hin barbaannu. Jijjiiramuun immoo otoo hin hojjetiin hin dhufu. Osoo hin barbaadde taate, osoo eenyu taate. Sooromuun barbaanna, jijjiiramuun barbaanna, konkolaataa guddaa qabachuun barbaanna, biyyoota adda addaa deemnee daawwachuun barbaanna garuu hojjechuun barbaanna. Na amani bakkeema jirtu ciistee Rabbi beeka yoo jette Rabbi kan inni beeku rafaa ta'uu keedha. Ammatuuf hin dammaqsinetti, ammati ofiif jira an ofiif hin dadhabu jettee ofiif hin kaanetti. Rabbi dhufee dhimma si gargaaruuf hin qabu. Rabbi warra mul'ata qaban duukaa jira. Rabbi warra tattaafatan duukaa jira. Ciisteema ati Rabbiin qaba jetteenaan Rabbi dhufee dhimma si gargaaruuf hin qabu. Kanaafuu kan siif jiru suma qofaadha. Akkati of qabdutti eenyullee si qabee si jiraachisuu hin danda'u. Akkati of qusattutti eenyullee si qusachuu hin danda'u. Ilaalcha ittiin of ilaaltutti eenyullee si ilaaluu hin danda'u. Kana beeki. Gatii ofiif laattudha namni ormaa si laatu. Yoo ati gati guddaa fi laatte, yoo ati gatiin koo guddaadha, anaaf guddaa ta'a, anaaf milkaa'ina ta'a jettee gati guddaa fi laatte, ormillee siif gati guddaa laata. Namni biraallee siif gati guddaa laata. Gatii kee kan madaalu sidhaachuudha. Gatii kee kan ofiif baasu, eenyummaa kee kan beeku, dandeettii poteenshiyaalii keessa kee jiru siif Rabbi beeka waan ta'eef, amma isa keessa kee jiru sana baastee agarsiisuutti eenyumtuu dhufee gatii kee murteessuu hin danda'u. Maaliif ilaalcha isaatiidha inni si murteessu waan ta'eef. Kanaaf gatii ofiif laattu siif si qofaa irratti beekamu. Kanaaf mee maaliif of hin kaaf ture? Maaliif of hin dadammaqsi ture? Maaliif milkaa'ina keef hin carraaq ture? Dammaqi ammaa yoomitti nama dhufee si hambisu yookaan nama dhufee si kaasu maaf eegda? Dammaqi ati ofiif bari, ofiif mali. Amma ofiif hin malletti eenyumtuu siif hin jiraatu jechuudha. Dammaqaa ta'uun kee hojii tokko irratti focus gootee akkati milkeessitu, akkati galmaan geessituuf si gargaara. Amma dammaqaa hin taanetti garuu waan barbaadde osoo harkatti baatte, beekumsa barbaadde osoo sammuutti baatte, maallaqa amma barbaadde osoo qabaatteeti amma sammuun kee hin dammaqneetti ati waa tokko hin miti bakkee yaadde gahuu hin dandeessu. Yoo dammaqaa taate garuu beekumsas qabaadhu, maallaqas qabaadhu, jaalala namaas qabaadhu. Galmaan gahuu ni dandeessa. Amma kana gochuu hin dandeenyetti garuu amma dammaqaa ta'uu hin dandeenyetti maal gochuu hin dandeessu? Itti fayyadamuu hin dandeessu. Sammuun kee amanee fudhachuu hin danda'u jechuudha dammaqaa ta'uu keessan. Maaliif hin dammaqxure? Dammaqaa ta'uun kee humna uumamaa Rabbiin siif kenne sanatti akka itti fayyadamtuuf si gargaara. Dammaqaa yoo taate Rabbiin tokko keenyaaf dandeettii guddaa duukaan uumeera. Yoo dammaqaa taate dandeettii Rabbiin si laate sana itti fayyadamta. Yoo dammaqaa ta'uu baatte garuu maal taata? Karaatti dhamaatiin kee lafatti hafaa jechuudha.
yoo dammaqaa taate rakkinootas haa ta'u quufas haa ta'u jireenya kee keessatti chaalenjoota sitti dhufan hoogganuuf manaaj gochuuf si gargaara. Garuu amma dammaqaa hin taanetti maal gochuu hin dandeessu? Manaaj gochuu hin dandeessu. Rakkinoota sitti dhufan karaa maatiitiin, karaa riyyaatiin, karaa hojiitiin, karaa adda addaa wantoota sitti dhufan maal gochuu hin dandeessu? Manaaj gochuu hin dandeessu jechuudha. Sammuun kee dammaqaa miti taanaan. Maaliif furmaata fiduuf hin danda'u? Rakkoo sitti dhufuuf furmaata laatu taanaan sammuun kee dammaqaa miti. Yaaddota taanaan, hin dhiphata taanaan furmaata laachuu hin danda'u sammuun kee dammaqaa miti taanaan. Kanaaf meeqan keenyatti sammuu keenyatti dammaqeera? Meeqan keenyatti sammuu keenyaaf malee jira? Meeqan keenyatti jireenya keenya irratti malatee jira? Tokko isaa gaafota yaadota tokko hanga 10 keessa jiran kana define godheen yaada isaa tokko siniif ibsa na faana tura. Yaadonni kuni dadammaqinsa qajeelfamoota dadammaqinsa jireenya ilma namaatiif wal qabatanidha. Yaadota nama siniif kaasan kun kurnanii jechuudha. Jireenya keenya keessatti akkamiin akka nuun dammaqnee dammaquu keenyatti immoo haala kamiin akka nuun fayyadamuu qabnu jechoota nu gargaaran 10 kana wal faana laallaa jechuudha. Isaanis inni tokkoffaa kaayyoo ofiitiif bitamuudha jechuudha. Dammaqinsa keenya irratti yoo sammuun keenya dammaqe yoo jireenya keenya irratti dammaqne inni tokkoffaa maal jedha? Kaayyoo ofiitiif bitamuu. Kaayyoo keenyaaf hin bitamna. Maalummaa keenyaaf kaayyoo qabna. Nama kaayyoo taananu. Yoo sammuun keenya dammaqaa ta'e yaaddoo tokko malee, dhiphuu tokko malee, sodaa tokko malee maal godha? Kaayyoo isaaf bitama. Yoo sammuun keenya dammaqaa ta'e. Inni lammaffaa xiyyeeffannoo qabaachuudha. Sammuun keenya kan dammaqu wanta hojjennu kamirratti illee haa ta'u, daldala irratti haa ta'u, hojii biyyaa hormaa irratti haa ta'u, barnoota irratti haa ta'u, nigdii irratti haa ta'u, kan barbaade irratti iyyuu karaa barbaadeen irratti hirmaachuu dandeessa. Garuu karoora kaayyoo keessanaa bira si geessisu xiyyeeffannoo qabaachuu qabda. Xiyyeeffannoo hin qabdu taanaan abbaa argeetti karoora keessanarraa karaatti si hambisa. Wanta yaaddi sana osoo galmaan hin geenye, osoo fiixaan hin baasin karaatti si hambisa jechuudha. Inni sadeeffaan immoo galma ofii beekuudha. Galma ofii keenya immoo akkamiin beekuu dandeenya? Galmi keenya maadha? Eessa kaanii eessa ga'uu qabna? Galma kana haala tokkoon isiniif ibsuu barbaada. Galma ofiin imagine yaada keetti bakkee akkasii ga'uun qaba, waan akkasii godhachuun qaba, bakkee akkasiitiin immoo akkasii yoon godhin milkaa'uu danda'a kan jedhu san. Galma kee milkaa'ina eessatti eessaa keenya eessa ga'a? Makiinaa tokko yoo biyya jirru kaanee amma fakkeenyaaf magaalaa Finfinnee deemuuf yoo kaane tikeettii maal goona? Tikeettii muranii makiinaa sanaan maal goona? Makiinaa sana erga yaabbannee akka eessa geenyu beekna. Akka eegumsa rabbiitti akka Finfinnee geenyu beekna jechuudha. Nunis mul'ata keenyaaf galmi keenya eessadha jechuudha. Beekuu qabna. Eessadha? Eessa karoorfatte? Eessadha galmi kee? Eessadha yaadni kee? Kan jedhu kana adda baafannee beekuu qabna. Inni afreeffaan immoo ejjennoo qabaachuudha. Jireenya keenya irratti ejjennoo akkamii qabna? Milkaa'ina keenya irratti ejjennoo akkamii qabna? Wareegama keenyaaf ejjennoo akkamii qabna? Milkaa'ina keenyaaf wareegamoota nu barbaachisan kamuu kaffaluuf ejjennoo akkamii qabna? Meeqan keenyatti milkaa'ina keenyaaf, karoora keenyaaf, abjuu keenyaaf ejjennoo qaba. Yaada ati karoorfattee rabbiin si laate irratti yaada kee gaafatti fudhattee kaatu namni ejjennoo kirraa kati sochootuuf nama meeqati jireenya kirratti malaa oola? Nama meeqati jireenya kirratti diriirfataa oola? Kanammoo malee an sammuu isaa keessatti fayyadamee jijjiiramuu qabu siif si qofaadha. Afreeffaan maal jedha? Ejjennoo qabaachuudha. Shanaffaan immoo maal jedha? Jalqaba haaraatiin eegaluudha. Dadammaqinsaaf kan nuuf barbaachisan ejjennoo haaraatiin jalqabuudha. Jireenyi inni darbeera. Nuun jireenya haaraa, sammuu haaraa, laayifii haaraa jalqabnee galma keenyaaf akka nuun faxxannu nu godha. Galma keenyaaf akka nuun ariifannu, akka nuun dafnee achiif goonuuf nu gargaara. Maaliif? Jireenyi keenya yoo maatii duukaa wal lollee, yoo maatii duukaa wal dhabne, yoo riyyaa jaallannu duukaa wal dhabne, yoo hojiin keenya feelnu jalaate bakka jireenya akkasa dhaabbateetti yaada namni. Garuu jireenya haaraa mallee irra deebi'ee jiraachuu akka danda'u of hin amansiisu. Kun maaliif ta'a? Hin dandeessa. Jireenya haaraa jiraachuutis ni dandeessa. Kanaaf jalqaba haaraatiin eegaluu dandeenya jechuudha inni shanaffaa. Inni ja'affaan immoo karaa salphaa ta'e adeemuu. Karaan salphaa akkamiin? Karaa wareegamni nan kaffalchiisne kami? Toliisaaf bara kana keessa teknooloojiin hedduu baay'ateera. Inni dur lafa kiiloomeetirii meeqa deemu amma konkolaataatiin deema, motoraan deema, wantoota adda addaan deema. Maal godhana? Jireenya isaa keessatti faxneetii tokko gara fuulduraatti deemeera.
karaa gabaabaatiin teknooloojiin wantoota adda addaa dhufaniiru. Dur wayyaa harka keenya mincina garuu amma teknooloojiin maashinii wayyaa miicu jira. Jireenya keenya keessatti kan nuuf qalal godhanii hojii keenya nutti salphisan, jireenya nutti salphisan baay'eetu nuuf uumamee jira jechuudha jireenya keenya keessatti. Karaa gabaabaatiin dafee gara yaada keenyaa kan nu geessisu sana adda baafannee beekuu qabnaa jechuudha. Inni 8ffaan immoo mul'ata qabaachuudha. Mul'ata hin qabdu taanaan, mul'ata hin qabnu taanaan, kaayyoo hin qabdu taanaan mul'ata keef maalti barbaachisa? Mul'ata keef wanta si barbaachisu beekuu qabda. Mul'ata keef wanta si barbaachisan amma hin beekne ofii fiigda, ofii dadhamoota, ofii yaada badda. Galma geessisuu hin dandeessu jechuudha. Mul'ata hin qabdu taanaan akka baabura adii gadhiisedha. Abbaa argitu si oofu nama mul'ata hin qabne yoo taate jechuudha. Inni 8ffaan immoo maal jedha? Waan addaa uumuu, waan adda ta'e, wanta baramirraati adda waan ta'e uumuudha. Jireenya keenya keessatti maadha? Jireenya keenya keessatti wanta hin baratamne ani nu uumuu dandeenya. Wanta haaraa sammuu keenyaaf, maatii keenyaaf, hiriyaa keenyaaf, biyya keenyaaf maadha? Wanta haaraa wanta nu uumuu qabnu. Inni 9ffaan immoo beekumsa ofiitti fayyadamuudha. Beekumsa keenyatti meeqan keenya fayyadamaa? Dandeettii keessa keenya jiru kanatti meeqan keenya fayyadamaa jira? Na amani dandeettii keessa kee jiruu fi ilaalcha tammata ofiif qabdu tokko miti. Dandeettii keessa kee jiru sanatti fayyadamtee bakkee yaaddee bakkee karoorfatte gahuu ni dandeessa. Garuu amma dandeettii keessa kee jiru sanatti hin fayyadamnetti iddoo tokko gahuu hin dandeessu. Maal si fayyada? Konkolaataa bareedaa V8 qabaatti farda 2 itti fuuldura isaatti hiite bakkeerraa bakkeetti si geggeessi sochoosuu danda'a. Garuu immoo bakkee yaadde sana fixneetiitiin akka hin geenye si taasisa. Humna keessa kee jiru, dandeettii keessa kee jiru sanatti yoo fayyadamte bakkee yaadde sana waan karoorsite sana beekuu ni dandeessaa jechuudha. Inni 9ffaaf inni dhumaa immoo ofitti amanamummaa qabaachuudha. Confidence, be confidence jedhamu sanaa jechuudha. Ofitti amanamummaa meeqa qabda? Ofitti amanamummaa mam qabda? Hojii kee irratti, jaalallee kee irratti, maatii kee irratti, jireenya kee kamirrattu ofitti amanamummaa hammam qabdati? Na amani dandeettii hammamiyyuu yoo qabaatte ofitti amanamummaa hin qabdu taanaan, confidence hin qabdu taanaan bakkee yaadde miniitii ejjennoo tokko itti tarkaanfachuu hin dandeessu jechuudha. Kanaaf ati ofitti amanamummaatiin karoora keef, kaayyoo keef, wareegama jiru barbaachisu hundasaa kaffaltiinaan hin milkoota. Wanta akkati hin milkoon si taasisu hin jiru jechuudha. Barnoota keenya har'aa keessatti waan baay'ee akka ta'e barateetu nan amana. Ati yoo of hin kakaasne oomtuu dhufee si kakaasuu hin danda'u. Ati jireenya kee keessa irratti ati ammati of kakaastutti eenyumtuu dhufee si kaasuu hin danda'u. Dammaqi, be inspired, of dammaqsi. Ammati of hin dammaqsinetti eenyu dhufee si dammaqsuu hin danda'u. Kanaafuu barnoota irraa barattanitti akkasiin gammaddan abdii guddaan qaba. Yoo isinitti toleera ta'e like, share, subscribe gochuun hiriyoota keessaniif qooda. Baay'een isin jaalladha, baay'een isin kabaja. Na faana turuu keessaniif baay'ee gammadeen.